Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi daawwattoota meettaatu bahee nagaa fi jaalalli rabbii bakka isin jirtanitti isin bira nuuf haa ga'u isiniin jecha qophiin irra qabannee isinii dhufne taajabbii addunyaa kanarraa qabnu hanga xumuraatitti nu waliin tura. Yoo isinitti tole laayikii fi sheer gochuudhaan hiriyoota keessaniif qooda akkasuma namoonni haarawaa taatan sabiskiraayib gochuudhaan gara qophii keenya guyyaa guyyaa isinii darbuun hordofuudhaan nu waliin tura isiniin jenna. Taajabbii addunyaa kanarraa qabnuu fi dinqisiifannoo oolmaa keenya guyyaa guyyaa kan dandeenyu yoo barreessine kan hin barraa'in immoo dubbisuun ni dandeenya. Barruu isa barraa'e dubbisuun isa hin barraa'in barreessuuf akka tolu isinitti himuun miti. Inni barraa'e isa hin barraa'in keessa akka jiru kan hin barraa'in immoo isa barraa'e keessa akka dubbifamu lamaan isaaniiyyuu waliin deemu. Bariin ganamaa dhiya galgalaa keessaa madda. Yoo inni hin wayi bari'aaree erga galgalaa'ee halkan citee fulla'ee bariin dhufee bakka qabata. Dukkanni ifaaf bakka gadi dhiisee bada. Nutis hirriiba keenyarraa dammaqna. Osoo hin rafin dammaquun hin jirtu. Bakka homtuu hin turre amma wanti hunduu jira. Wanti hundinuu kan argame wanta duwwaa irraa'i. Nageenyi lola keessaa, amantii shakkii keessaa osoo hin shakkin amanuun, osoo hin kolfin boo'uun, osoo hin kufin ka'uunis hin jiru. Kuni ammoo hariiroo walxaxaa uumamni waliin isaa waliin qabuudha. Deemsa kana hubachuun immoo dhalli namaa gartokkee fedhii isaatiin fiiguu dhiisee waltajjii fiixee lamaanirra yoo taa'e murtoo kennuufi itti tola. Namni hin gaddine tasumayyuu hin gammadu. Namni hin aarre tasumayyuu hin tasgabbaa'u. Dhalli namaa garuu dhugaa kana hubachuu gaafa itti cimu inni boo'u boo'ichi isaa boru gammachuu akka qabu yaaduu caala boo'icha isaa itti fufeera. Inni kolfu boru boo'uu akka danda'u hin beeku. Inni utaalu boru akka okkoluu akka danda'u hin beeku. Inni jiraatu boru akka du'u gammachuu keessa gaddi, rakkina keessa qananiin, argachuu keessa dhabuun akka jiru hin hubatu. Gammachuu fi gaddi qaama wal fakkaatoo fuula garaa garaa akka ta'an waan hin beekneef yeroo hundumaa gammadee jiraachuu hawwa. Gaafa gammachuun isaa gaddaan bakka bu'u immoo gadda isaa irraa damdamachuuf ni rakkata. Kanaafidha kanan isa hin barraa'in keessa barruu isa barraa'ee argannaa. Isa barraa'ee dubbisuun immoo isa hin barraa'in hubachuuf nu gargaara kanan isiniin jedheefi. Anis kunoo isa barraa'ee irraa kanan dubbise bu'aa bayii jiruu kootii isa hin barraa'in hubachuuf akka na gargaaru dubbiseera. Isiniifis qoodeera. Hanga xumuraatitti waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Yoo isinitti tole laayikii fi sheer gochuun hiriyoota keessaniifis qoodaa galatoomaa.